nama yertuu gola keessaan dhabanii ofitti deebi'ee jechaadha. Mucaan kun mala ofitti deebi'ee of ilaaluutti jiran mala. Guyyaa lamaan sadan kana TikTok gubbaa irratti warra bulbulaa maaloo waliin jechaa jirra. So maaloodha. Adimmoo warra bulbulaa yennaan warra bulbulaa jechaa doonolu YouTube kana irratti dhufeen hafuura baafadha jedheen isinitti dhufe. So viidiyoon ergi YouTube chaanaalii kana irratti gadhiifame iddoo turee fi view guddaa argachuu hin danda'u. So maal gootu isin akka reactioniin kun view guddaa argatutti isinis like it kanatti naroobsaa agadhuma viidiyoo kanaas ilaalaa. Viidiyoon kun akka inni view guddaa argatu gochuu dandeessu. Oduu isinitti hin baay'isu gara viidiyoo keenya irratti dabarraa ittiin bohaarraa ittiin bashannana maal fakkaata maal jechuu barbaadan sirba kana keessatti wanta jedhullee waliin haasofnaa jechuudha. Gara viidiyoo keenya. Seensu malleen qabu ijoollee seensu malleen qabu kallattiidhaan ilaa oduma keenyatti dabarre. Isa Ababa 4 kiiloo Isa Ababa 4 kiiloo. Booleen kana fakkaatti boolee miti bar. Okay, saayinsii muuziyeemiidha karaa baankii gamoo baankii sanaa yeroo laaludha kun. Viin isaa namatti tola dhugaa rabbii. Tilmaamame lafa Adwaa sana miti kun. Siidota baay'ee lafatti ijaaramanii jiran lafatti siidoonni baay'ee ijaaramanii jiran sana. Kula dhugaa rabbiin siin jedha. Osoo nu jirru eenyumti tokko hin jiru. Osoo nu jirru eenyumti tokko hin tuqula Oromoo kee. Dhugaa rabbi laayireksiisaa sammuu kootti qabadheen jira. Maaliif jennaan TikTok gubbaa irratti yoo agartan scroll gootu boolee jedha. Scroll gootu boolee jedha beektu. Kanaafiyyuu sammuu koo keessatti qabadheen jira beektu laayireksiisaa. Yoon duukaa jedhee natti mufatina jechuma kootiif. Saddoon kuni okay. Dambal sana miti ree kun eeno. Maaruf naan jettaan mana waamii warra bulbulaa. Achiin kireeffadhee jiraadha ijoollee. Dotti kana irra deebina dotti kana. Isaan kana miti nullee wajjiniin taphanna dhugaa rabbii warra boolee qofa miti waliin taphannu hundi keenya. Maaliif suyaaraa beektu ijoollee kun? Eenyutu waa fidaadha? Abbaan biyyaanaa keessa koorii deemaa irra laala. Manni nooyituu shaggituu malee jedhe abbaa biyyaa malee manni ooluu hin danda'u kanaam. Waggattii dhiyoo kana keessatti agarree jirra beektuuni.
Safuun beektuu of tuttultee Addis Ababaa jetti kaleessa dhuftee jedhe. Okay, dotti kana laa kan TikTok gubbaarratti baay'ee deemaa jiru laa. Okay. Qeerransicha walloo tuqxee kanniisa. Wasti? Okay, qeerransicha walloo tuqxee kanniisa tuqxee ka warra Bashirrixii. Shirrixiin fadhee jira baay'ee. Biyya abbaa qabutti dhuftee faala garuu jetti kaleessa dhuftee. Wastiisti irra deebina. Biyya abbaa qabutti faala garuu taati dhuftee. Okay, lyrics-in kun sirba roofinaan keessa jira miti. Adurree leenca fokkorte wanti jedhu kun. Ilaala abbayya gamaa adurree leenca fokkortii. Abbayya gama eenyu jiraataa ijoollee koomentii jalatti na barreessaa. Eenyudha adurreen? Kana keessatti eenyudha adurreen? Eenyudha leenci? Koomentii jalatti ijoollee. Inni abbaa mataa isinumtu na barreessaa. Mucaan kun mucaan kun inni mataa hin qabne kun jechuukooti. Warra sana ta'ee bakka bu'ee hojjechuu kana garuu akkamitti filate? Maal ta'a mucaan Oromoo fakkaataa suufii uffatee jira. Maal ta'a amma yoo maqumxaatti uwwisanii fuula isaa kana immoo xiqqooma godhanii maal ta'a? Walii galan malee alaan galanii. Okay, sirba lyrics-in kunis sirba galaanaa keessa jira. Haa ta'u rakkoo hin qabu. Haa ta'u amma garuu kan asitti naa ifee mucaan nama biroo nama yaadne minika inni bakka bu'ee jiru beektu. Waliima isaanii wal lolanii jiranii kan araarsu immoo dhufee jechuudha. Akkasitti kan inni hubadhee isin immoo kana caalaa yoo hubattan koomentii jalatti naa barreessaa anis nan dubbisa ijoollee. Walitti araaramnaadha waan tokko.
nama yartuu gola keessaan dhabanii ofitti deebi'ee jechaadha mucaan kun mala ofitti deebi'ee of ilaaluutti jiran mala. nama yartuu of keessaan dhabanii wow director Mootii Roobel okay director video chi garu director wanta barbaachisu nutti fakkaatu ture maaliif maalodha jecha dabarsuu barbaade jira ala walalootiin ala sirbaatiin jecha isaa dabarsate malee akkas wanta kiroogiraafii itti baay'istee directoriin shoora guddaa taphatee sirba ajaa'ibaa baasuudhaaf wanta ta'e osoo akkas ta'eyyuu directora cimaa filataa ture jechuudha. Kanaaf immoo directora filachuu jechuun yaada akkasii qabaatee yeroo dhuftee directora filattee hojjettu baasii baay'ee si gaafata. Mucaa immoo akkan ilaalutti mucaa reefuu sirba eegalee natti fakkaata. Sappoorti gochuun ganama akkas akkasii kana baay'ee namatti tola. Linkii isaallee koomentii jalanis ni kaa'aa dhaxxanii tuqxanii sirba kana irra deddeebiidhaan ilaaltanii miiliyoona akka geessitan abdii guddaan qaba. So nutis gaa viidiyoo irra qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Warra hangammaa ilaaltanii viidiyoo kana subscribe chaanaalii kana goone subscribe godha. Subscribe godhaa ijoollee subscribe godha. So aga viidiyoo kan biraatiin walitti deebinutti gaa nageenyi keessan akka carracha bishaanii isiniif baay'atu jecha out isiniin jechuun barbaade garuu out.